Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa keessanii ilmaan Oromoo baga jiraattan jecha. Egaa irraa bilbila warroonni bilbila hawaawii qabdan bilbila hawaawii keessatti bilbiloonni hawaawii mooderniin haarawaa barroota kana bahan pilaastorii hin qabdu. Kanaaf pilaastorii kana pilaastorii isa waa keessaa gabbuufatan kana jechuudha hin qabdu. Aappi galarii isaa jedhu kana qofa qabdi. Kanaafuu akkamitti pilaastorii itti bananna appilikeeshinii anamma pilaastorii karaa biraa itti banan karaa biraa isinii hima ammoo appilikeeshinii pilaastorii fakkaatu kan pilaastorii itti dalagu isinii hima jechuudha. Kanaafuu hordofaa galarii keessan ni seentu. Dhiifaman kiroomii jechuudha. Googilii keessa ni seentu. Okay, waggaa googilii keessa seentan gubbaa kanatti bakka barreeffamaa kana tuqxu. Tole asirratti aruuraa aroora app jettanii barreessitu. Okay, sarchi gootu. Takkitti maan dhufe jechuudha. Aroora app store ka gubbaa har'a dhufu kana jechuudha. Maraafuu kan gubbaa har'a jiru kana isa gattuutu jechuudha. Tole waggaa haala kanaan gattuutan amma isinii fida jechuudha. Yeroo rakkistan fakkeenyaaf kun amma isa jechuudha. Asittis kun isa jechuudha. Kanaafuu kan daawunlood jedhu kana gadi buufattu jechuudha. Kana gattuutu. Tole haala kanaan gadi buufattu jechuudha daawunlood. Isa kana jechuudha. Fakkiin isaa isa saanduqa kana aruuraa app jedha. Isa kana gadi buufattu daawunlood gootu jechuudha. Ani waan duraan daawunlood godhee qabuuf isin amma haaluma kanaan daawunlood gootanii. Tole anamma yoo firii daawunlood jedhu kana tuqe ooppiin jedhee naaf bana jechuudha waan duraan gadi buufadheef. Tole maraafuu duubatti deebi'a. Appilikeeshinicha seenna jechuudha. Appilikeeshiniin kun asirratti kan bu'e isa kana aroora stoores jedhu kana jechuudha. Gattu kuna. Anama kiyya banamee jira waan ta'eef isin haala kanaan isiniin fidu jechuudha. Isin haala kanaan isiniin fidu. Googilii keessan isin gaafata jechuudha. Yuuzarneemii karaa ittiin pilaastorii waggaa bantan hundi keessa yoo ni beekama. Kanaafuu kun amma shabakaan kiyya baay'ee da'iifa irraa fagaadhee jira waan ta'eef baay'ee da'iifa. Haa ta'u iyyuu garuu akkuma kaanitti naaf fidaa jira jechuudha. Akkuma pilaastoriitti naaf fidaa waan barbaade asirratti barreeffadha. Fakkeenyaaf sarchi isi jettan tuqa. Waggaa ishisan tuqe fakkeenyaaf imoo jedhee yoo barreesse imoo gabbuufachuu imoo beektaa hunda asinaaf fida jechuudha. Fakkeenyaaf imoo barreessa yoo gabbuufachuu barbaade kunoo taanuma jechuudha. Pilaastorii akkuma pilaastoriitti fide jechuudha. Garaagarummaan qaban jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gabbuufattanii akkuma kaanitti gadi buuti rakkoo hin qabu anistaal gochuun barbaanne anistaal gootan irraa gadi buuti firaa lakkaa tolemee haa ilaallu allahu jedha anistaal okay. Baay'ee salphaadha jechuudha. Nama shabakaan kiyya da'iifa waan ta'eef irraa fagaadhee jira waan ta'eef hin harkisu. Kun haaluma kanaan lakkaa'ee dhibbatti fixa jechuudha. Baay'ee salphaadha. 14 dhagee jira jechuudha. Baay'ee saffisa qaba. Anammoo gadi buufachuun barbaadu isii kana kaansel godhe jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamtanii baay'ee bareeda. Isin ammoo waggaa haala kanaan banamu isin haala kanaan isiniin banamu waan ta'eef waggaa dura seentan wannoo isin waggaa haala kanaan banamu googilii yookiin ammoo wannoo keessan isin gaafata jechuudha. Yuuzarneemii keessan isin gaafata. Fakkeenyaaf amma kiyya asitti yuuzarneemiin qaba. Fakkeenyaaf akkaawuntii bakka jedhu kana yoo tuqe asirratti fakkeenyaaf yuuzarneemii qaba jechuudha kiyya kun yuuzarneemii godhatee jiranii qaba. Keessan ammoo kanaan qabu rakkoon qabu yookaan isaati waa lama isin gaafata filannoo jalaa yoo fayyadamtanii rakkoon qabu. Kanaafuu haala kanaan gabbuusaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Turtii gaarii waan na hordoftaniif galatoomaa.